Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Oromiyaa irraa oduu isaatii kanaa qabadhee dhiyaatee jira. Oduu waliin ani yeroon toliraati. Oduu ijoo dursunee galla. Qonna gannaa bara kanarraa callaa kuntaala miliyoona 300 fi miliyoona 50 walitti qabuuf xiyyeeffannoon hojjechaa akka jiru Ministeerri Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Federaalaa beekse. Saudi Arabiyaan lammiilee Qatar sirna amantaa raawwachuuf dhufaniif karaan banaadha jette. Amma oduu bal'inaan nu waliin tura. Hanguma teeknooloojii qonnaa guutuutti fayyadamaa deemnu oomishtummaan keenya dabalaa jira jedhan qonnaan bultoonni godina Shawaa Bahaa aanaa Gimbichuu. Hanqinni dhiyeessii callaa guddistuu akka furamuufis qonnaan bultoonni kunneen gaafatanii jiru. Qonna gannaa bara kanarraa callaa kuntaala miliyoona 300 fi miliyoona 50 walitti qabuuf xiyyeeffannoon hojjechaa akka jiru immoo Ministeerri Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa beeksisee jira. Balaayinaa Qinaa'u gabaasa dabalataa qaba. Aanaalee 11 godinni Shawaa Bahaa qabdu keessaa oomisha qonnaan adda dureedha aanaan Gimbichuu. Qonnaan bultoonni aanichaa gandoota garaagaraas torbee facaasaa qamadii fi xaafii irra jiru. Erga teeknooloojii callaa guddistuutti sirnaan fayyadamuu eegallee oomishni keenya dhawataan dabalaa jira jedhu. Oomishtummaan isaa addaan amma kan gizee saniitii fi kan amma hojjennu kun baay'ee dugdaaf garaadha. Kilaasteraan gurmoomne irratti mari'annee guyyaa kam qotuu qabna. Qonnarra qonnu kun amma qorna marsaa afuraffaa kan facaasaa kan. Baay'ee namatti tola. Banaan qilleensa gaariidha, qilleensa mijaa'aadha. Bibeemeen qonna kilaasteraan qonna tokko amma 5. Qonna ganna bara kanaas hubannoo argatan bu'uura godhachuun facaasaa jiraachuu dubbatu. Hanqinoonni gama dhiyeessii xaa'oo fi farra aramaan jirus akka furamuuf gaafataniiru. Kun nu qabnu rakkoo xaa'ooti. Rakkoo xaa'oo dhabaa jirra. Baay'inaan wanni ittiin xalamuu qabu qoricha aramaa kanaan akka kootitti baay'ee. Hanqina gabaatitu jira. Amma bara gaddaa amma qamadii sirriitti oomishne sirriitti wannoonne qamadii sun amma hanga ammaa itti nurraa fudhatamne qaba. Torbeen facaasaa qonnaan bultoota kanneenii hooggantoota seektara qonnaa federaalaa fi naannoon daawwatameera. Akka bulchaa itti aanaa fi itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa Gimbichuu obbo Abbuu Arraagaw jedhanitti itti fayyadamni callaa guddiftuu qonnaan bultoota hunda biratti babal'achaa jira. Bulchaa itti aanaa fi itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Shawaa Bahaa obbo Gosaas Aggaayim facaasaan qonna gannaa godinichaa harka 68 raawwachuu dubbatanii. Inni uwwifna jenneetiin hin karoorfanne hektaara 439,120 isa keessa amma naannoo 277,711 uwwifameera. Kana keessatti lafa facee kana keessa paakeejii guutuudhaan parsantii 67 irra jira jechuudha. Komii qonnaan bultoonni hanqina dhiyeessii callaa guddistuu irratti kaasaa jiru biiroon keessan quba qabaa jennee hoogganaa itti aanaa biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Aliyyuu Huseen gaafanne. Galteewwan adda addaa biyya alaatii gadan gara malee jalqaba irratti ture. Yeroo ammaan tanaa garuu haa xiqqaatu haa guddatu bifa gaafin dhiyaateen bakka tokko irraa kan hafe gaafin keenya guutumaa guututti dhiyaatee raawwachaadhaati kan jiru. Ministeera qonnaatti daayireektarri ekstenshinii qonnaa obbo Wandaalle Habtaamuun gurmaa'insi kilaasteraan misoomsuu aanaa Gimbichuutti daawwannee kan fakkeenyummaa qabuu fi babal'achuu qabudha jedhani. Ministeerri deetaan ministeera qonnaa fi qabeenya uumamaa federaalaa Dr. Kabaa Urgeessaa karoora bara kana oomisha qonna gannaarraa walitti qabachuuf karoorfanne milkeessuuf xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuu dubbatan. Oomisha miliyoona 300 fi gara 50 naannoo kana ta'u oomishuudhaaf kan barana karoorfannee itti galaa jirru. Harka 100 keessaa 22 kan ta'anii qoteen bulaan adda duree warra ta'anidha. Amma kan hojiin guddaan hojjetamu isaan kana baay'isuudha. Isaan kana gaafa baay'isne oomishtummaan hin dabalaadha. Kanaafuu warra duraan adda duree ta'an kana gara sadarkaa qorannoon qonnaa oomishuutti akka isaan ce'uu danda'an irratti hojjechuun nutti jira. Biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin taane kunuunsuun bu'aa kaayyeeffameef oolchuuf xiyyeeffannoon hojjechuu akka barbaachisu biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa beekse. Qonnaan bultoonni godina Arsii Lixaa immoo kunuunsa isaarratti xiyyeeffannoon hojjechaa jira jedhanii jiru. Mahammad Usmaan gabaasa dabalataa qaba. Dargaggoonni manneen barnootaatii fi dhaabbilee barnootaa irraa boqonnaadhaaf ganna kana maatii bira jiran aanulee godina Arsii Lixaa yeroo boqonnaa keenya humna qabnuun tajaajila tolaa hawaasaaf kennuudhaan bu'aadhaaf oolchina jaaniiti jiru. Hojii tola ooltummaa irraa
inni tokko kaan barumsa inni kaanis barumsa irratti kaanis bosona manca'ee deebisnee dhaabuu irratti. Kanaafuu bosona duraan manca'ee argame san ammaan tana deebisnee dhaabne qilleensa haala amma irra jiru kanarraa gara qilleensa jiidhatti jijjiiruudhaaf jennee asirratti bobbaanee ammaan tana argamna jechuudha. Baatii lameen boqonnaa qabnu kana osoo boqonnaa keenya qisaasitti hin dabarsine jechuudha. Wal gargaaruutti fufnaan malee jechuudha harka wal qabanne. Hojii tola ooltummaa aadaa wal gargaarsaa gaarii jiruun cimsineeti bu'aa gama hundaa galmeessuuf hojjannaas jedhan. Tola ooluun aadaa keenya. Duulli dhaabbii biqiltuu aanolee godina Harargee lixaarraa dargaggootaa fi kutaalee hawaasaa hirmaachise aanaa gammachisitti gaggeeffameeti jira. Itti gaafatamtuun waajjira dhimma dargaggootaa fi ispoortii godina Harargee lixaa addee Lamlam Abbaayinaa aanolee godina Harargee lixaatti duula hojii tola ooltummaa ji'a lamaaf turu kanaan gosawwan hojii adda ba'an 37 irratti haala qabatamaa naannoo isaaniitiin dargaggoonni 200 fi 83 hirmaachaati jiranii jiran. Hojiin tola ganaa fi boonna illee qaba. Itti fufiinsaan waan hojjetamuu qaba. Kanarraa immoo uummanninis karaa guutuuteen akka fayyadamu gochuudha. Itti aanaa bulchaa fi itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Harargee lixaa obbo Ahmad Yusuf bu'aawwan hojii tola ooltummaa kanaatirraa hawaasa caalatti fayyadamoo gochuudhaan milkaa'inni hirmaannaa dargaggoonni guddina misooma biyyaa keessatti qabaniitis kana keessatti caalatti kan mul'atu ta'aa jiran. Turtii ji'a lamaan kana maatii isaaniitti wajjin turan hawaasa hiyyeessa harka qalleeyyii gargaaruu akkasumas qabeenya uumamaa kunuunsuu kana cinaa dabalatee ifiif wal gargaaru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun keenya galgala amma akkuma itti fufee jira amma gara stuudiyoo Finfinneetti sin dabarseen oduucharraa tamsa'u daawwannee walitti deebina. Galatoom yeroon akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Oromiyaa stuudiyoo keenya magaalaa Finfinneedhaa oduurraa kan isinitti himu Ambeezaa Biyyee. Lammiilee Itoophiyaa hiyyummaa keessaa baasuuf oomisha qonnaa gabaaf dhiyaatutti sona dabaluu murteessaadha jedhe ministeerri qonnaa fi qabeenya uumamaa. Dhaabbanni miti mootummaa USAID sagantaa guddina qonnaa Itoophiyaa marsaa tokkoffaa hojiirra oolu deeggaruuf doolaara miliyoona 80 ramade. Caalaa Barakaa bal'ina duukaan akka itti qopheessira. Itoophiyaan sagantaa guddina oomisha qonnaa dabaluuf waggaa 5 dura sagantaa guddina qonnaa AGP marsaa tokkoffaa hojiirra oolchite. Sagantaa kanaan jijjiiramni hedduun gama oomisha qonnaan yoo galmaa'u amma oomisha qonnaatti galtee dabaluun gabaaf dhiyeessuun ammoo xiyyeeffannoo fuula duraati. Oomisha qonnaa guddisuuf marsaa lammaffaan hojiin kan eegalame yoo ta'u sagantaa kana deeggaruuf USAID Ameerikaan doolaara miliyoona 80 ol saganticha akka deeggartu beeksifte. Hojii eegaluu sagantaa kanaa irratti ministeera qonnaa fi qabeenya uumamaa bakka bu'uun haasawaa kan taasisan ogeessi olaanaa oomisha qonnaa obbo Isaayyaas Lammaa sagantaa guddina oomisha qonnaa armaan dura hojiirra oolen jijjiirama guddaatu argame. Sagantaa marsaa lammaffaa kanaan dinagdeen oomisha qonnaa dachaan guddataa jedhan. አንዱ ግብርናን ትራንስፎርም ያደርጋሉ ከምንላቸው ፕሮግራሞች ውስጥ አንዱ ነው። sagantaa qonna keenya guddisa jennu keessaa isa tokko agiroo indaastirii iddoowwan 17tti ijaaramuuf jedhantu jira. Marsaan duraa naannolee 4tti eegaleera. Indaastiriiwwan qonnaa kunneen galtee bu'aa oomisha qonnaaf beeladaa fayyadamu. Kun ammoo qonna keenya dachaan dabala. Qindeessaa sagantaa guddina qonnaa obbo Kabbaru Balaayinee sagantaa marsaa tokkoffaa hojiirra oolee qonnaan bulaa hedduu bira ga'eerraa muuxannoo fudhannee marsaa lammaffaatti naannolee biyyattii Oromiyaa, Amaaraa, Tigraay, naannoo Kibbaatti bal'inaan hojiirra oola. Saganticha dhaabbilee deeggartoota adda addaatu gargaaraas jedhan. በሁለተኛው ምዕራፍ ላይ ከ4 ክልል ወደ 7 ክልልና sagantaan guddina qonnaa marsaa lammaffaan naannolee 4 irraa gara 7tti guddachuun magaalaa tokko dabalateera. Aanaaleen ammoo 96 irraa gara 157tti guddatan. Kutaalee gurguddoo 5 irratti xiyyeeffatee hojjeta. Dhaabbileen deeggartootas deeggaraa jiru. Sagantaan kun oomisha qonnaatti sona dabaluun lammiilee biyyattii hiyyummaa keessaa baasuuf murteessaadhas jedhame. Durataa ittaanaan daayirektara USAID Itoophiyaa Mr. John Neamer dhaabbanni isaanii akkuma armaan dura oomisha qonnaatti sona dabaluun jireenya qonnaan bultoota Itoophiyaa jijjiiruuf cimnaan hojjeta jedhan. Sagantaan kun oomisha shumburaa, boqqoolloo, buna, bu'aa aannanii fi loonii horsiisa indaaqqoo irratti xiyyeeffachuun oomishoota gosa 9 ol deeggarama. Abbaa taayitaa geejjibaa magaalaa Bishooftuurraa tajaajila si'ataa dhabuu isaanii abbootiin dhimmaa dubbatan. Bulchiinsi magaalichaa ammoo hojumaata si'ataa diriirsuuf hojjetamaa jiraachuu beeksiseera. Shamsuddin Huseen dabalata qaba. kenna tajaajila fooyyessuun gaafii fi komii uummataaf fala kaa'uuf marii haaromsaa sadarkaan taamaa tureen waadaan galamaa turuun ni yaadatama. Nutis dhimma kana xiinxaluuf magaalaa Bishooftutti abbaa taayitaa geejjibaa magaalichaa daawwanne. Abbootiin dhimmaa tajaajilaaf dhufan wal dhiphisaniiru. Fuulli isaanis gammachuu hin qabu. Itti siqnee gaafannaanis tajaajilli argachaa jiran harkifataa ta'uu nutti himan. Tajaajilli isaanii beektaa baay'ee gadi bu'aadha. Yoo ati gaafii dhiyeessiteef gaafii deebii gaasiin laatan si'ifatan.
faayillis mana galmeetii baduunsa maal ijaan wal beekuu maal kun yaafuu qaban jedha. Jaa tokko ta'eera ergan deddeebiin tajaajila dafnee argachuu hin dandeenye. Tajaajila kan kennu ofiisarii kan jiru tokko fi lama. Ji'a tokko guutuu ga'eeraan ergan as dhufuu jalqabe yaaboo galmoofneerra mana galmee san keessa faayila baafachuudhaaf achitti si tursiisa. Tajaajila si'ataa dhabuunis hojii idilee isaanii irratti rakkoo uumuus eeraniiru. Gara duubaa deebi'aa jirra jechuudha. Hojii keenyaatis saffisiisuu hin dandeenye. Hojii dhiiseen dhufa osoo hin dhufu kana. Garuu kana fixu malee san hojjechuu waan hin dandeenyeef dirqama asuman ooluu qaba hagam fixadhutti. Dirqama mana galmeetii faayilii baasee faayilli sun erga ba'ee booddee asiin gala biiroodha. Sanboodha maqaan kan jijjiiramu guyyaa guyyaan asan oola furmaata tokko malee deebi'ee gala jechuudha. Waajjiricha keessatti manni galmee baay'ee dhiphachuu haalli qabiinsa ragaa laafaa fi of eeggannoon kan hin qabamin ta'uu taajjabne. Kenniinsi tajaajilaa si'ataan kennamaa akka hin jirre hojii geggeessituun abbaa taayitaa geejjibaa magaalaa Bishooftuu aadde Loomisheet Indaalee hin haalle. Tajaajila gahaa kenninee jirra. Uummata qubsinee jira jechuudhaaf rakkisaadha. Nuti sammuun keenyatti boqatee gammanneeti miti kan tajaajila kana kennaa jirru. Maaliif bakkee faayilli kaa'amu sadarkaasaa kan eegame yoo ta'eef hojjetaan illee oduun dadhabin dafee nama keessummeessa. Kanaaf kun akka rakkootiitti nuti kan laalle waan ta'eef qaama dhimmi ilaaluuf ibsineetoo itti yaadamee kun itti hojjetamaa jira. Hanqinoota jiran adda baasuun hubannoos uumuun falasaaf hojjetamaa jiras jedhan. Namni boolloo waggaa guutuu kennin ji'a waxabajjiitti qofa dhufeetu akkasitti ofis cinqee nus cinqamne dogoggoran taaneefis akka hin saaxilamne uummata barsiisuun gahee keenya. Uummanni illee irraa fayyanus haala mijataa uumne tajaajila quubsaa ta'een kenninaa. Karooraan hoogganamuun uummata tajaajiluu irratti ammas rakkoon akka jiru kantiibaa ittaanaa fi itti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuu fi wabii nyaataa magaalaa Bishooftuu obbo Juullaa Lammaa himan. Waajjiraalee deeggaruun hojimaata si'ataa diriirsuuf hojjetamaa jiras jedhan. Abbootii dhimmaa tokko biratti yeroo deddeebisuudhaan rakkisuudhaan maal jechuudhaan kun hin mul'ata. Iddoowwan abbaan dhimmaa itti baay'atu kana itti dhiyeenyaan hordofuudhaan deeggaruudhaan karoora san kukkunnee eenyu yoom tajaajila kan argachuu qaban jedhu san sisteema san diizaayinii gochuudha. Kenniinsa tajaajilaa fi dhimmoota garaagaraa irratti ibsa dabalataa akka nuuf kennan keessummaa tokko istuudiyoo keenyatti affeerranii jirra. Keessummaan keenyas obbo Shimallis Abdiisaa hoogganaatti aanaa biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaati. Obbo Shimallis baga nagaan dhuftani. Tolemee haaromsaan boodaa kenniinsa tajaajilaa irratti magaalota keessatti jijjiiramni jiru sadarkaa maalirra jira jechuu dandeenya? Akkuma beekamu haaromsa keessatti rakkoo guddaan tokko jennee adda kan baasne rakkoo kenniinsa tajaajilaa keessattuu immoo rakkoo bulchiinsa gaariidhaaf ka'umsa guddaa ta'e uummata keenya miidhaa akka ture ni beekama. Isa kana bu'uurarraa hiikuudhaaf keessattuu magaalota keessatti hooggansa kanarratti rakkoo uumaa ture sana haaromsa uummata hirmaachiseen tarkaanfii fudhatamee akka sirreeffamu taasifamee jira. Isaasitti fooyyeensi hanga tokko argamee jira. Misooma ji'oottan darbee keessatti jijjiiramoota adda addaa kallattii adda addaatiin dhufan keessatti rakkoon tajaajila irratti ture hiikkachuu isaati kan piroojeektoonni jalqaban akka xumuraman carraan hojii hedduun akka banamu mootummaan iddoo dogoggora jirutti tarkaanfii akka fudhatee sirreessu carraa kan banan jechaadha. Tajaajiloonni hanga tokko fooyyeensa agarsiisanii jiru. Iddoo tokkotti ammallee komiin jira isaan ofuruuf hordofii maal fakkaata? Ammas fooyyeensaa jiraatu malee ammas tajaajila irratti rakkoo guddaadha kan jiru. Rakkoo guddaadha kan jiru inni kun keessattuu hooggansi wal fakkaachuu dhabuurraa kan ka'e qixa wal xiyyeeffannoo kennuu dubbicha beekee siyoominaan hoogganuu dhabuu raawwattoonnis kana faana tumsa gochuu qabanii fi akkaataatti nama keessummeessuu qaban irratti rakkoo guddaadha kan jiru. Hawaasa keenyarraas komiin dhaga'amaati kan jiru. Iddoowwan kanarratti hojimaatotaa fi siistamoota dabalataa ijaaramuu qaban irratti xiyyeeffatamee karoora bara kanaa keessattis qabamee irratti hojjetamaati kan jiru. Hundaa ol garuu immoo hooggansiif raawwataan akka xiyyeeffannoo kennu. Isa keessatti immoo uummanni keenya iddoo tajaajila sirrii argatetti hooggansaa fi raawwata tajaajila sirrii isaaf kenne jajjabeessuudhaan bukkee dhaabbachuudhaan beekamti kennuudhaan iddoo immoo rakkoon jirutti uummanni keenyas akkuma amma jalqabetti caalmatti qabsaa'uu qaba jechaadha. Hooggansa irrattis raawwata irrattis rakkinicha saaxiluu qofa oduu hin taane immoo qaama furmaata ta'uudhaan ogeessonni beektonni amma keessattuu tajaajila sadarkaa gandaatti rakkoo ta'aa jiru kana keessatti magaalota keessa beektota namoota adda addaatu jira. Yeroo boqonnaa isaanii sa'aatii kennuudhaan tola ooltummaadhaan hojimaata magaalaa isaanii ganda isaanii sirreessuudhaan uummannis keessatti beekumsa qabuun dandeettii qabuun
keessatti hirmaachuu qaba. Qabsichas immoo caalmatti finiinsuudhaan namoota rakkoo qaban saaxilaa akka tarkaanfiin fudhatamu mootummaa cinaa hiriiree uummannis hojjechuu qaba. Tole. Rakkoo mana jireenyaa furuuf yeroo ammaa kana waldaaleen gurmaa'anii haalli itti lafni kennamaa fi jiru jira. Kanaan wal qabatee ammoo ragaa sobaan gurmaa'anii bakki itti lafa fudhatantu jira. Kan akkamiin hordofamaa jira kun? Inni kun dambii fi qajeelfama waldaa mana jireenyaa irratti ifatti taa'eeti kan jiru. Gama keenyanis yeroo fi odeeffannoon adda addaa uummanni keenya kallattii adda addaatiin fidaa jira. Isa kanarratti tokkoffaa namni lafa mana jireenyaa argatu tokko jiraata magaalaa isaanii ta'uutu irra jiraata. Kun hawaasni keenya beekee qulqullaa'ee dhufuu qaba. Tokkoffaa sadarkaa gooxitti, sadarkaa gandaa gaditti qulqullaa'uu qaba. Hawaasni yaada irratti kennuu qaba. Erga ijaarramee booda immoo sadarkaa gandaatti maxxanfamee hawaasni eeruu kennuu qaba. Jiraata ganda keenyatti immoo miti an jedhu sana hawaasaan mirkanaa'uu danda'uutu irra jiraata. Hawaasnis iddoo tokkotti qabamee jiraata dhamoo miti jiraatatti ijaarame immoo nama lafa qabu immoo lafa hin qabne nama mana qabu immoo mana hin qabne kondominiyeemii kan qabu immoo hin qabne kan jedhu sun hawaasaaf dhiyaatee hawaasni yaada irratti kennuu qaba. Sadarkaa magaalattis immoo deebi'ee maxxanfamuutu irra jiraata. Eeruun kan waltajjii irratti ittiin kennamne immoo akka namni dhoksaadhaanis nama eeruutti kennuu kallattiitti danda'u komii fudhamuu akka danda'u godhamuutu irra jiraata jechaadha. Uummanni keenya kanarratti lafti qabnu lafa muraasa. Lafa muraasa sanadha. Qisaasama irraa hambisnee uummata keenyaaf rakkoo hawaasa dinagdee hiikuudhaaf kennamaa jira. Isa kana qulqullummaadhaan akka qaama isaaf malu sana bira ga'uu danda'u hawaasni keenya eeruu kennuudhaan rakkoolee jiran saaxiluudhaan sirriitti ciminaan deeggaruu qaba. Kana deeggarsa ammayyoonaa jirus baay'ee gaarii garuu caalmatti cimee iftoomiin uumamee raawwatamuu qaba. Hooggansiif raawwataanis immoo kana keessatti xiyyeeffannoo addaa kennee akkaataa hojimaataaf qajeelfamaan taa'isaniin qulqullaa'uu dhabuusaa utuu mirkaneessin qisaasama keessa akka hin galchine of eeggannoo cimaadhaan itti deemamuu qaba. Iddoo immoo rakkoon uumamee argametti tarkaanfiin araarama hin qabne fudhatamaa ammayyoonas fudhatamaatti kan jiru jechaadha. Warrumti gurmaa'e yommuu akka hin gurgurre hordoffii maaltu jira? Isarratti dambii keenya irratti keenya jira. Waan afur keenya jira. Tokkoffaa kaartaan haga waggaa 10tti hin kennamu. Lammaffaa maatii dhaafoo ta'een alatti bakka bu'ummaan hin kennamu. Sadaffaan waliin qindaameeti akka hojjetamu kan taasifamu. Araffaa yeroo yeroodhaan odiitiin hin gaggeeffama jechaadha. Tole mee kanumaan wal qabatee keessumaa weerara lafaa to'achuuf amma ammaatti maaltu hojjetame? Haala walii galaan immoo fuulduratti maaltu hojjetama? Weerara lafaa irratti rakkooleen kallattii adda addaatiin jiran jiru. Keessattuu lafa qonnaan bulaa weeraruudhaan maqaa adda addaatiin investimentii irratti tarkaaffii kanaan dura fudhachaa turreen haga tokko sirreessuudhaaf yaalameera. Garuu ijaarsa seeraan alaatiin haga mana amantii utuu nafin seeraan alaan pilaaniin ala eeyyama mootummaatiin ala mana amantii utuu nafin ijaaruudhaan weerarri lafaa qonnaan bulaa keenya lafa qonnaan bulaa keenya saamamaati kan jiru. Isa kana mootummaan tarkaanfii fudhachaa jira. Fakkeenyaaf magaalaa Galaan Laga Xaafoo keessatti rakkoon kun calaqqisee jira. Iddoo adda addaatti calaqqisaa magaalota adda addaa keessatti calaqqisaa jira. Isa kana cabsuudhaaf manneen amantaa utuu nafin kana keessaa harka isaanii akka baasan maqaa amantaatiin sochii godhamus keessaa akka bahamuu fi weerarri lafaa sadarkaa magaalaatti ijaarsi seeraan alaa gaggeeffamu irratti bal'inaan tarkaanfii fudhatamaati kan jiru. Isa kana keessatti hawaasni keenya tumsuu qaba. Ammas haga tokko rakkinichi hiikamaa kan jiru qonnaan bulaan jiraataan magaalaa garmalee tumsa waan kennaa jiruuf utuu hawaasa keenya jalaa dhokatee manni seeraan ijaaramu tokkoyyuu hin jiru. Lafti seeraan ala fudhatamu tokkollee hin jiru jechaadha. Hawaasni keenya kanarratti eeruu kennuudhaan akka tarkaanfii irratti fudhatamu fuullee bahee qabsaa'uudhaan deeggarsa barbaachisaa kennuutu irra jiraata. Kara fuulduraatti immoo inventarii bara kana magaalota gurguddoo keenya keessatti hin xumurra jenneetti karoorsinee kan qabannee jirru. Inventarii xumuramu saniin lafti tokkoon ishee adda baatee siistamaan qabamee hawaasni lafa isaa beekee akka hoogganachaa deemu misooma olaanaatiif akka oolchaa deemu hojjetamuu qaba jechaadha. Obbo Shimallis Abdiisaa hoogganaa ittaanaa biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa ibsa bal'aa asitti argamtanii nuu kennitaniif guddaa isin galateeffanna. Isinis galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa istuudiyoo keenyaa magaalaa Finfinneedhaa oduu qabannee dhiyaannee xumurreerra nu daawwachuu keessaniif galata argadhaa gama keenyaan nagaan bulaa. Warra istuudiyoo Finfinnee galateeffachaa oduun keenya akkuma itti fufee jira ammoo oduu maddeen alaarraa argannetti darbina. Saawud Arabiyaan lammiilee Kaataar sirna amantaa raawwachuuf dhufaniif karaan koo banaadha jette. Murtee Saawudiin dabarsitee jennoo Kaataar irratti qabduu laafaa dhufuu agarsiisas jedhamee jira. Gabaasa BBC fi Aljazeeraa akka ta'anitti isiniif dhiyaata.
akka lakkoofsa warra Awurooppaa waxabajjii 5 bara 2017 biyyoonni galoo galaanaa Saawud Arabiyaa, Yuunaayitid Arab Emirates, Baahiriinii fi Ijipt waltaanii murtee qilleensa siyaasaa baha giddu galeessaa jijjiiru tokko murteessanii. Innis walitti dhufeenya gama kamiinuu Kwaatar waliin qabu addaan kutuu ture. Sababni isaan dhiyeessan immoo Kwaatar albee gara lamaa taatee jirti, gamanas fakkaattee nu miidhaa jirti jechuudhaan yakkaniiru. Keessumaa Kwaatar deeggarsi maallaqaa dhoksaadhaan dhaabbilee shororkeessitootaaf taasisaa jirtu nageenya keenya booressaa jira jedhanii balaa birmadummaa isaanii irratti dhufaa jiru qolachuudhaaf murtee kana murteessus beeksisanii jiru. Saawud Arabiyaan sababni ishiin ijoon hariiroo Kwaataariif Iraan qaban anaannaa yaaddessaa jira jette. Ijipt immoo Kwaatar sagalee Musliim Biraazarhuud taatee na jeeqaa jirti jechuudhaan komatteetti. Baahiriin immoo deeggarsa mootummaan Kwaatar riphee loltoota Hizbollaatiif taasisuu hin jaalanne. Kwaatar biyya xiqqoo taatus qabeenyi boba'aa isheen qabdu garuu ormaafuu ni gaha jedhama. Qoqqobbiin kun garuu qabeenya hedduu qabaattus rifaasuu jalaa isheen miliksine. Qoqqobbiin kun Kwaatar irra erga kaa'ame guyyoota 30 keessatti dinagdee ishee irratti miidhamni mul'ateera. Sababni isaas immoo Kwaatar meeshaaleen alaa galfattu harki 90 karaa biyyoota kanneenii galaafi waan ta'eef. Kwaatar keessatti qaala'insi jireenyaa meeshaalee nyaataa irratti yeroo ammaa mul'achaa jiru takkaa mul'atee hin beekus jedhameera. Sababni isaas immoo meeshaaleen nyaataaf dhugaatii harki 60 karaa Saawud Arabiyaa waan galuuf. Amma garuu daandiin kun cufameera. Turki immoo anuusii jira jettee fedhii nyaataa uummata Kwaatariif guutuuf xiyyaaraan nyaata qaqqabsiisuuf yaaltus hanga barbaadamu garuu hin taane. Biyyoonni gamanas hin taane kanneen akka Kuweet garuu gidduu biyyoota kanaa nagaan akka bu'uuf jaarsummaa taa'uuf olii gadi fiigaa jiru. Dubbiin jaarsummaa dhufnaan immoo biyyoonni Kwaatar irra qoqqobbii ka'an kunneen halduree Kwaatar gochuu qabdu qopheeffatanii. Ajandaawwan jajjaboo 13 isaan lafa ka'an keessaa immoo dhaabbanni miidiyaa Kwaatar beekaman Aljaziiraa cufuun keessatti argama. Kwaatar garuu haldureewwan kaa'aman kunneen isheef hin liqeeffamne. Keessumaayyuu miidiyaa Aljaziiraa cufuun waan hin yaadamnedha jechuudhaan ejjennoo ishee beeksiftee jirti. Gidduu kana immoo pirezidantiin Tarkii Rasiib Xayyib Erdo'aan Dohaa daawwachuun isaanii dubbii kana cittoo irratti fanxoo taasiseera. Sababni isaas immoo biyyoonni galoo galaanaa kunneen halduree Kwaataariif ka'an keessa walitti dhufeenya Tarkii waliin qabdu yoo addaan kutte malee abadan jechuun dhaadatanii turani. Kaleessa immoo Saawud Arabiyaan qoqqobbii Kwaataar irra kaa'ame warreen dhimma amantaaf dhufan hin ilaallatu jettee beeksisuun ishee ejjennoo Kwaataar irratti qabdu laafaa dhufuu agarsiisas jedhamaa jira. Dubbiin kun gara kamitti deemaa akka jiru beekamuu baatus biyyoota baha giddu galeessaaf Araboota dambalii lamatti hiruu danda'a jedhamee shakkamaa jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Oromiyaa irraa oduun galgala kanaaf qopheeffanne kanaan gammaa ture qophiin dhiyaana galgalaa itti fufaa yeroo gaarii.